Lambenko waike wangari dubbata ni dubbata akabaria gosin sigalate Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoonni chaanaalii keenya hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaama irratti isaatiif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana kan waliitiin ilaallu, kan waliitiin barannu mata dureen barnoota keenyaa kadhannaa eegalanii addaatiin kutuu rakkoo inni fiduu jedha. Kadhannaa eegalanii addaan kutuun rakkoo inni qabu yookiin immoo rakkoo inni nurratti fiduu danda'u kan jedhu Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 24 kaasnee guyyaa har'aa tokkana seenaa tokko kaasnee waliitiin barannaa. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti hin dhageessan, qooqattiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Wangeelaa qulqullicha Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 24 kaasnee gaafa ilaallu rakkoon miidhaan kadhannaa eegalanii addaatiin kutuu. Akkuma beekamu kadhannaan waan barbaanne akka nuuf ta'u waan feene akka nuuf raawwatamuuf waan barbaanne waaqayyootti dabarsinee kennuudhaan waaqayyo immoo kennuus kaasuus fudhachuus danda'u akka nu dhaga'uuf kan taasisnudha. Ilmi namaa kamiyyuu kadhachuun dirqama isaati jechaadha. Kanaafidha qulqullichi Maatiyoos, Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 gubbaa irratti qosoqosaa isiniif banama, kadhadhaa ni argattu, kennaa isiniif kennama jechuudhaan kan inni dubbate. Abbooliin keenya darban qulqulloonni, raajonni, wareegamtoonni kadhannaatiin humna diinaa injifataniiru, afaan jawwichaa cufaniiru, boolla leencaa cufaniiru, ibidda jalaatii bahaniiru, eebbaa fi kabaja hedduu abbooliin keenya darban itti argataniiru. Kadhannaa jechuun meeshaan ilmaan namaa waaqayyootiin wal quunnamu, waaqayyootiin wal argu, waaqayyootiin wal faana ittiin dubbatu kadhannaa jedhama. Kadhannaadhaan waaqayyo waliitiin walii galuu, waaqayyo faana haasa'uuf, waaqayyo faana dubbachuun hin danda'ama. Kanaaf egaa kadhannaa jechuun wal quunnamsiistuu riqicha ilmaan namaa fi waaqayyootiin walitti fiddu yookiin immoo wal agarsiistu jechaadha kadhannaa jechuun. Haa ta'u malee garuu namni yoom kadhata, akkamitti kadhata, maal jedhee kadhata kan jedhu bal'inaatiin koorsiiwwan yeroo darban barsiisaa turre irraati ilaaluun hin danda'ama. Seera kadhannaa, heera kadhannaa kan nu barsiise gooftaa keenya, keessumaa kakuu haaraa keessatti, kakuu moofaa keessatti namoonni baay'een eenyuun kadhachuu akka malan, eenyuun kadhachuu akka qaban, kadhachuu isaaniitiin maal argachaa akka isaan turan baay'ooliin isaanii kana beekanii yookiin immoo kana baraniiru. Kanaaf egaa kadhannaan yoomii fi yoomidha kan kadhatamu gaafa jennu yeroo rakkatan, yeroo qoraman qofaa miti kadhannaan
kan kadhatamu. Yeroo dhabnus, yeroo argannus, yeroo beelofnus, yeroo quufnus, yeroo gaddaas, yeroo gammachuus hin kadhatama. Qulqullichi Yaaqoob ergaa Yaaqoob boqonnaa 5:13 gubbaa irratti kan gammade yoo jiraate inni haa kadhatu. Kan gadde immoo yoo jiraate haa kadhatu jedha. Yeroo kadhannaa fi gaddaa, yeroo gammachuu fi gaddaa, yeroo argachuu fi dhabuu Waaqayyoon kadhachuun kiristaanotarraa eeggama. Haa ta'u malee garuu rakkoon kiristaanota baay'ee, rakkoon namoota baay'ee fi namoota hedduu keenyaa maali jennee gaafa ilaallu, waqtii tokko yeroo tokko kadhannaa eegallee yeroo tokko immoo kadhannaa addaan kunna. Namni baay'een yeroo wanti hundumtuu isaa qajeelu qofaa, yeroo waan hundumaa argatu qofaa fi wanti hundumtuu isaaf mijate qofaa Waaqayyoodhaan kadhachuun barbaachisa itti fakkaate namoonni bifa kanaan deeman jiru. Inni biraan kadhannaa yeroo soomii, yeroo sagadaa yookiin immoo yeroo gaabbii gallu yookiin immoo yeroo mana kiristaanaa deemnu yookiin immoo yeroo ayyaanota ji'aan fi waggaan kabajaman qofa waan kadhannu nutti fakkaachuu danda'a. Keessumaa koorsiiwwan barsiisaa ture darban keessatti kiristaanii tokko guyyaatti yoo akkam xiqqaate yeroo 7 kadhachuu akka danda'u. Kun immoo guutuu yoo baate sa'aatiiwwan kadhannaa 7 irratti yaa abbaa keenyaallee jechuu akka qabu. Kunis yoo mijachuu baate kiristaanni galgalaa fi ganama kadhachuu akka qabu seerri mana kiristaanaa nu barsiisa. Egaa akkuma beekamu kadhannaadhaaf namoonni baay'een sababa garaagaraa dhiyeessu. Ani yeroo hin qabu, hojjetaa mootummaadha, ani poolisiidha, ani dooktaradha, ani injinariidha, ganama ba'een galgala galaa, galgala dhabeen gala, dandeen kadhadhu, dandeen sagadu warreen jedhan baay'een isaanii jiru. Sababa kanaatiin immoo wal qabatee rakkoo dhufu. Fakkeenyaatiif namni tokko dhibamee hafuura hamaatiin erga qabameetiin booda, hafuurri hamaan erga isa qabdeetiin booda soomee sagadee gaabbii galee soomee sagadee kadhannaan taasifamee fi kadhannaa isaa godhatee erga jabaatee erga hafuurri hamaa kun irraa ba'ee injifatameen booda hojii isaa eegalaa deebi'ee kadhannaa sana dagata. Rakkoon inni fidu maalidha? Gaafa qorumsi nurra ga'e kadhannee qorumsa keessaa gaafa baanu kadhannaa dagachuun rakkoo akkamii fida kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kadhannaan egaa akkuma ganama gaafa kaanu fuula keenya dhiqannee uffata keenya uffachuu, ciree keenya nyaachuu akka hin daganne, akkuma galgala gaafa rafnu siree keenya afnee rafuuf gaafa qophoofnu hirriba keenya hin daganne, ganama gaafa lafaa kaanu kadhannaan dirqama nu barbaachisu yaadachuu qabna. Galgala immoo yeroo rafuuf kaanu yaa Waaqayyo guyyaa nagaan na oolchiteetta, nagaan bahee nagaan galeera, waan hundumaa na gargaarteetta. Amma immoo ati na gargaarii, na duukaa ta'ii, na duukaa ba'ii jennee Waaqa nagaan nu oolche sanatti galata galchuun barbaachisaadha. Baanee gaafa gallu rakkoo baay'ee, gidiraa baay'ee nu quunname sana keessa nu dabarsee Waaqayyoon nagaan nu oolcheera. Akkuma nagaan nu oolche sana immoo halkan waa baay'ee ta'uu danda'a. Wanta raawwatamu hin beeknu. Yaa Waaqayyo nagaan na oolchiteetta, na gargaarteetta. Halkan kan ammoo na eebbistee halkanicha halkan Yaaqoob goote. Akkuma beekamu Yaaqoob bakka Finoota Loozaa irratti yoo na eebbiste malee si hin gadhiisu jedhee Waaqayyo waliitiin akka wallaansoo wal qabaa bule sana
halkanicha halkan Yaaqoob jedhama. Yaaqoob na eebbiste malee sin gadhiisu jedhee waaqa isaatii irraa eebba suga guddaa itti argateera. Yaaqoob jechaadha. Kanaaf kadhannaan kiristaanotaatiif jireenyadha, buddeena, boqonnaadha, gammachuudha, tasgabbiidha, fayyinadha. Waan hundumtu as keessa kan jiru. Kanan ta'u ta'ee yeroo arganne qofaa, yeroo dhabne qofaa, yeroo gaddine qofaa kadhanna yoo ta'e kadhannaan akkasii barbaachisummaa inni qabu baay'ee gadi bu'aa fi baay'ee xiqqaataa ta'a jechaadha. Kanaaf egaa ilma namaatiif kadhannaan bu'uura jireenyaa isa jalqabaa fi waan dhabnes kan itti argannu, waan argannes kan ittiin galateeffannu, waan dhufus immoo kan ittiin abdii godhannu, waan ta'es immoo kan ittiin cimnu, rakkoo nurra ga'e keessaa immoo kan ittiin jajjabaannu kadhannaa isaatiin Waaqayyo waliitiin dubbachuu fi Waaqayyo waliitiin haasa'uudha. Wangeeluma kana irratti wangeela Luqaas boqonnaa 11:24 kaasnee gaafa ilaallu akkana jedha. Keessumaa immoo rakkoon kadhannaa eegalanii addaan kutuu, dhaabuu, bakka naaf milkaa'eera'u, amma tsoomiin darbeera'u, amma wanti na rakkisu hin jiru, wanti hundumtuu haalli mijataadha jennee kadhannaa dhaabuun rakkoo inni fidu ilaaluun ni danda'ama. Luqaas boqonnaa 11:24 gubbaa kaasnee gaafa ilaallu hafuurri xuraa'aan namarraatii yeroo bahetti bakka boqonnaa barbaadaa, bakka bishaan jiru ni boqotaa jedha. Namni tokko akkuma asirratti hime soomee sagadee kadhannaan ta'ee fi abbooniidhaan tsabala deemee subaa'ee qabatee hafuurri hamaan gaafa irraatii ba'u, hafuurri nama kanarraatii ba'ee bakka boqonnaa barbaadee, lafa boqotu barbaade, iddoo boqotu barbaade olii gad deemee lafa bishaan jiru dhaqee boqotaa jedha. Lafa bishaan jiru dhaqee qubataa jedha. Ilaalaa, lafa bishaan jiru yeroo baay'ee kanaafidha. Hafuuronni yommuu raayyaa isaa Saaxinaa'el waliitiin samiirraa injifatamanii raayyaa ergamootaa qulqullicha Mikaa'elii fi Daabiloos gartuun isaa gaafa wal lolan, gaafa achi gadhiifaman bakkeewwan garaa garaa qubatan, qilleensarra, baddaarra, gammoojjiirra, lagarra, kosii garaa garaarra, dikee lafa garaa garaarra kan qubatan kun kanadha. Namni gaafa laga ce'u yookiin immoo gaafa bishaan waraabuu dhaqu yookiin immoo lafa horiin jirutti yoo akka tasaa ijoolleen daa'imti gaafa ciistu akkuma tasaa namni qabamee hafuura hamaatiin qoramuu danda'a jechaadha. Kanas haa ta'u sana garuu inni guddaan fannoo kiristoosiitiin hafuura kana mo'annee fannoo kiristoosiitiin hafuura hamaa kana irraa baasee namarricha irraa ba'ee soomee sagadee gaafa nama kana gadhiisu namarraa ba'ee eessa dhaqa? Gara lagaa, gara si'oolitti gala yeroo baay'ee. Sanaan booda gaa hafuurri kun erga namarraatiin ba'ee bakka qubatu dhaqee laga dhaqee bakka bishaan jiru ni qubataa jedha. Kazaan booda yeroo muraasaatiin booda hafuurri kun namni kun akkamitti jira? Manni koo kaleessaa maal fakkaata? Jedhee akkuma tasaa gaafa deemu yookiin immoo gaafa ilaalu namni kun ciisee kadhannaa dhiisee sagada dhiiseetu yommuu argatutti jedha. Yommuu argatutti hafuura isa caalaa, isa duraa caalaa kan hammaatan, hafuura isa duraa kan caalan torba ta'ee ida'atee abaamota kan jennu yookiin immoo boodii gaardii qabatee gara nama kanaatti deebi'ee jedha. Nama kanaatiif immoo isa duraa caalaa wanti jiru hundumaa itti hammaata. Egaa akkuma beekamu gochaan seexanootaa
gochaan hafuura hamaa inni tokko isa tokko caala inni tokko isa tokko caalaarra haalli hammeenya isaa fi haalli hojii isaa garaagaridha. Kanaaf egaa namni kun otoo akkuma duraa kadhatee akkuma duraa sagalee isaa dhaga'ee akkuma duraa gaabbii galee akkuma duraa fooniif dhiiga gooftaa nama fudhatee deddeebi'u ta'eeti hafuurri kun seenuu hin danda'u. Mana kadhannaan jiru, mana saganni jiru, manni soomni jiru, manni jabinni jiru hafuurri hamaan hin seenu, seenes of hin of kalu, homaa gochuus hin danda'u. Rakkoon cimaan namoota baay'ee biratti kanadha. Wangeellis kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 5, wangeela Yohaannis boqonnaa 8, wangeela Yohaannis boqonnaa 9 gaafa ilaaltanii kaleessa badii hojjetteetta waan badii hojjetteef adabamteetta otoo hin ta'in kan kana caalu akka sirra hin geenyeef kan kanaa olii sirra akka hin geenyeef lammata cubbuu hin hojjetinidha. Kana jechuun yeroo hundumaa soomi, yeroo hundumaa sagadi, yeroo hundumaa kadhannaa godhadhu isa jedhudha. Meeqan keenyatu gaafa baanu Waaqayyoon kadhanne, gaafa gallu Waaqayyoon galateeffanne, waan Waaqayyoon nuuf laate keessatti, waan Waaqayyoon nuuf hojjete keessatti meeqan keenyatu Waaqayyootiin galateeffachaa jira? Meeqan keenyatu Waaqayyoon galata galchaa jira? Meeqan keenyatu soomaaf sagadaatiin deddeebi'aa jirra? Namni waanuma rafuuf kan rafu, namni waanuma deemuuf kan deemu, namni waanuma hojjetuuf kan hojjennu, namni waanuma mana amantaa deemuuf mana amantaa kan deemu, namni waanuma fannoo hidhatuuf fannoo kan hidhannu, namnumti waanuma dubbatuuf kan dubbannu baay'oolii keenyatu jira. Kanaafidha namni baay'een fayyina dhabee, nan qurame, eebban dhabe, tasgabbiin dhabe, nagaan dhabe, gammachuun dhabe, fayyinan dhabe, dhibeen natti baay'ate, qorumsa natti baay'ate, gidiraan natti baay'ate namoonni kan isaan jedhan kanarraati kan ka'edha. Of beekna, of sakattaanee beekaa jirra. Dhuguma Waaqayyoon kadhanneetu Waaqayyoon nuu kenne akka arjummaa isaati immoo akka balleessaa keenyaaf jiraanne dhuguma nuti gaarii waan taaneef har'a geenye kan jennu beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa rakkoon kadhannaa addaan kutuu, deebinee qoramuu, hafuura hamaa ba'e deebisnee galchuu, eebba gargaarsa Waaqayyootiin kadhannaa keenyaan arganne deebinee dhabuu, gara gidiraa kaleessaa qorumsa kaleessaatti deebinee seenuun ka'umsisaa isa kana ta'a. Kaleessa Waaqayyootti dhiyaannee waan feenu waan barbaannu hunduma arganneerraa har'a immoo Waaqayyoo irraa fagaannee Waaqayyoo irraa siqnee rakkoo hedduu keessa galleera. Namni baay'een kanaaf qorama. Namni baay'een kanaaf amantaa isaa keessatti qorumsi kan baay'atu. Qorumsi immoo otoo sagannus otoo kadhannus hin dhufu jechuu hin dandeenye. Qorumsi hin dhufu jechuu immoo hin dandeenye. Kanaaf egaa kana beekuun barbaachisaadha. Kadhannaa yeroo hundumaa barmaata keenya yookiin immoo shaakala keenya ta'uu qaba. Akkamitti kadhannaa maal kadhannaa akkuma dandeetti abbaatti abbaan kan kadhatu. Kadhannaan namootaa inni sirriitti beeku ni cimina qabu sa'aatii hedduu kadhachuu danda'a. Akkuma dandeetti keenyatti kadhannee Waaqayyo irraa eebba argachuun hin danda'ama. Kana beekuun barbaachisaadha. Inni biraan immoo yemmuu kadhataa keenya wantoota hin barbaachisne kadhannaa keenya keessatti immoo of eeggannoo gochuu qabnu. Yemmuu kadhannaa of eeggannoo nuti taasisuu qabnu kan jedhu kutaa lammaffaa barnoonni keenyatti fufaa. Yoo jaalattan sabiskiraayibii godhaa. Yoo jibbitan immoo sabiskiraayibii godhaa. Yoo barbaadan laayikii, yoo barbaadu baattan immoo laayikii gochuu dandeessu. Dislaayikis gochuu dandeessu. Kun fedha keessanii Waaqayyoon nu barsiisu, Waaqayyoon nu gorsu. Kadhannaa kana keessatti, barumsa kana keessatti hundumti keessan akka of laaltan, akka of madaaltan wantan barbaadee fi Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa Waaqayyoon hunduma keessan isin haa eebbisu nagaatiin naa tura. Hey there. Subscribe to my channel.